Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota haadha kootuu akkam jirtu fayyaa keessanii annagaa kudha galata rabbii baga jiraatanii kunoo ka'ee kaajollee keenya nagaan galinaan jedha kunoo karaa nagaa qabadhee jira shaantaan koo akkuma argitanidha kunoo asitti makiinaa seeneen jira dibata immoo bade seenuun irraa badaarti waama ta'e booxaadhe ofuma kiyyaa abboo ofuma kiyyaan booxaadhe kamalan godha Itoophiyaan jedhadee xiqqooma jechuudha fooyyaadhe tani beektanii akka diddibachuu wayiin godhe seenuun duraa jajallatte natti fakkaatan beekee man dibadhu dhugaa rabbii dibannaa makanan hin beeku garuu haga tokko mokkoree ka haa ta'uudhuma kunoo deemaan jira ka ijoollee keenya du'aa naa godhaa isiniin jechuun barbaada warra haftanis immoo nagaan kottaa nagaan galaa isiniin jechuun barbaada ani gaakutee kaasin biraa kam gootu kaa yuutuubiin isin jalaa onee haara galfattu wallaa haara galfattan inumaan dhufa guzuguzee akkin jedhe gaa adaraagaa footoo koo akka tasaa inni Itoophiyaatiif inni as keessaa yoo wal gaxxamuu dide olii gannan oofina adaraa laa isinitti naammadda dhugaa biyyanna nyaattee maree funaadhumatti egaa kun wala asitti manni wannoo sana yaabeeraayyuu isoon lama baasu kana wanniidhaan hin dhufe hundaafiyyuu jechuudha bakka booleen jira amma boolee Saa'udii keessaa baaburaan hin dhufe baabura yaabbadee dhufe boo itti habbaatuun isinan bashannana deeman ittiin dhufe daani makiinaadhaan dhufe baaburaan dhufe kana kan beektu kana ol ba'uu gabba'uun na cinqee na jibbisiisee du'een ba'e dhugaa rabbiin isiniin jedha hedduu na jibbisiise kuni ol ba'anii gabbuu jira iddoo kan meeqatti seenne kun amma baabura keessa taa'ee isinii viidiyoo waraabee baabura keessaan jira isa ammaa kana baabura seeneen jira kunoo akkana ka dibanni kun haa ta'uu dideen jajallatteewu akkam garuu foormiin qabu meeqam dhugaan deemu an beekan diddibadhu mana dibannaa moo nan naqadhe biizii ma ta'e dhugaa rabbi viidiyoo iyyuu isinii waraabadhe baay'ee tokko biizii ta'e ofuma kiyyaan xabeetta beekama sun ijoollee baay'ee nagaa beektanii dibattu nuti yoo mana madaamii keessa turre maatti beenne dibannare akkuma isaatti qaqqajeelchine malee kunoo baabura keessa isinitti agarsiisaa jira baaburaan takka adeemtanii har'uma naafa darbodhe yaabe jabbaashee maalaadha isiiti wallahi har'uma naafa dabartodeen irra koree maal abbaasheetti dhugaa rabbii maatuun baabura yaabeen galamoo Itoophiyaallee hin jira yoo mayyaabuu baadhe jechuudha malee kunoo asitti irraa bu'adhee shaantaa koo dhiibe dheqa dhiibaan jira dhugaa rabbii shaantaa dhiibuu nuunatti baay'ate shaantaan kunoo argaa jirtu harkise dheqaa akkana ka ijoollee keenya egaa kunoo akka kanatti xaxannee ka'aa jirra isinis warri haftan immoo rabbiin isin haa fiduu isiniin jedha dubbaan keessan egaa roottoon keessan galaa jirti furdinni kun egaa naaf egaa asumatti nagaatti dhaamaa jira asumatti nagaatti dhaamee deema dhugaa maalan goore fuddee gala moo ruuzii bitadhee galuu laata akkasii meeshaa koo obboleettiin naa gaafachuu dhatte obboleettiin koo intini meeshaa koo mazansiifadheeni yookaan hin beekan uffata baay'een dhiisee dhufeen moobaayilii shantuun harka jira kan koo malee moobaayilii shantuun harka jira dhugaa rabbii hin beekne kaa rabbiin alaaf du'aayinaa godhaa uffata baay'ee dhiisee dhufe dhugaa rabbii uffata babbareedaa isheen irraa xalabadhe akka jirutti dhiisee dhufe inshaallah yookaan argoodhaan naa ergame malee shaanxattiin kun gadhooftuudha ishee darbatu dhugaa rabbii shaantaa kanan bitatina uffata baay'ee nyaattu hin deemna gubbaatti moo olii gad deddeemaa jirra nuti baaburaan dafnee dhufne beektanii baaburri dafin baay'ee fiigaa saniif deemnee dhufnee amma kun oolumaa gad deddeemaa jirra beektanii kaniif du'aa godhaan inshaallah borga nama gaa Itoophiyaa jira gammadaan jira dhugaa rabbi hedduu tokko gammadaa jira akkas ka furdinatti nagaa dhaame kaan ruuzii kona chaa'uga nagaatti ruuzii haruma nagaasitti dhaame furdina ijoo akka tasaa viidiyoo na waraabdaniif yookaan viidiyoon koo viidiyoo Itoophiyaatiif viidiyoon biyya kanaa tokko miti lambaan illee garagara beektanii ibsaan garagara beektanii ibsaan Itoophiyaa nama dukkaneessiti ibsaan biyya kanaa nama addeessiti adaraa'oon isinitti gurraacha olii gannannoo finaa dha'een isin cabsa luka keessan nabdula hundi keessan akkasii du'aa godha viidiyoo baay'ee isinitti haasa'uu hin danda'u akkasitti haati keessan gusub ittaarti kan duddicite dhugaa du'e wayne balaacho du'aaf jireenya gidduu irra wallaa
olii gad deddeemu wannicha keessa baay'ee nama dadhabsiisa. Akkas inshaallaahiti amma sa'aatii 6tti nan tura. Viidiyoon kun sa'aatii meeqatti akka itti gadhiifamu hin beeku. Hundaafiyyuu du'aa naa godhaa dhugaa rabbii. Ijoolleen biyya kanatti haftan immoo biyya ormaa jirtanii biyya galuu barbaadan immoo rabbiin nagaan isin haa galchu, rabbiin isin haa milkeessu isiniin jedha. Kana malee waan hin jedhu hin qabu. Nagaan naa tura isiniin jedha. Waca keessan jira waan ta'eef sagaleen koo waca keessan jira waan ta'eef sagaleen baay'ee waca dhugaa rabbii. Akkas viidiyoo baay'ee naasa'uu hin danda'u. Hundaafiyyuu sinuman beeksisa hidheetanii akkan galee isinin beeksisa. Ijoolleen maa viidiyoo nu waraabuu diddinaan jettee ijoolleen keessaan immoo na gaggaafachaa jirtanii hundi keessanii galatoomaa ulfaadhaa dhugaa koomentii jalatti illee ijoollee yoom galta sabboontu yoom galta naan jechaa turtanii viidiyoo isinii waraabuu hin dadhabe dhugaa yoo ittiin uffata tottolfadhu illee biizii ta'e maaliif ijoollee jira waan ta'eef inni wacu. Yuutuubii keessatti immoo yoo ijoolleen seente rakkoodha. Ijoollee baattee waraabde malee si dudduubaa ijoolleen boosee wacce taanaan hin ayyamu. Sanumaaf an calliseen isiniin jedha kunoo har'a guyyaan kiyya geesse kaa kunoo boolee Itoophiyaa boolee Saa'udii sana geessan jira. Uummanni suuta miti kaasafuudha. Akkasiin sagalee jalatti qabe viidiyoo waraabee haasaa baay'ee isinitti hin baay'isu du'aa naa godhaa galatoomaa ulfaadhaa baay'ee isiniin jedha.